Isika isin hin. Ebi galatoomii qaalii namaa nu jira nama hojiiti garuu maaliin ni jira mireenoo tokko yeroo tokko simmee taawii kan ta'an tokko injiraami waan akkasii isaaf copy link nama tokko galchaan jiru yoo namni dhugaan uffata barbaaddu jiraate suuraa siifan ergaa WhatsApp irraa na dubbisi kunuuti diizaayinii haaraa oo barbaadde lakkoofsa kanaan na dubbisi yoo dhugaan uffata barbaadde sini gale lakkoofsa kana qabadhuuti WhatsApp irraan kootti okay jira wallaggaa argite lakkate wal argitanitti si wal argaa namaan lagalchi garuu uffanni wallaggaa kunooti qaaliiwwan naa jiraadha warri koppii linkii naa gootan dhugaa mee sirritti koppii linkii naa godhaati na gammachiisa bakka bun bakka uffata aadaa hojjechaa namni 10,000 hin galle baay'in namni foolo ofii mana uffata aadaa Oromoo jedha anama yeroo tokko gaafidatti ta'u isinitti anatu diqaalaadha moo Oromoodhaaf isintu Oromoo miti moo anatu Oromoodhaaf diqaalaadha amma wanni kun na aarsa beektani miira keessa na galcha ani Oromoodhaaf diqaalaadha moo Oromootu Oromoo miti ani kan hojjedhu mana uffata aadaa namni fustaan Oromoo keessa gurguru fooloo dhibba tokko ol 100 ol akkas qaba 100 ol qaba namni uffata aadaa gurguru fooloo 7 6 qaba Oromoo miliyoona 60 70 moo 60 beektani yeroo tokko nama dhiba dhuguma nama dhiba kan keessan kun isin Oromoodhaa miti fooloon gootanii maal tama fustaanatti deebinu reewu bakka fustaana birrii 5 chabachabnu gaafsa fooloon arganna Filiippii Paakistaanii Baangaalii minaamni kunillee nurraa bitama fooloo godhadhu anaa waa gochuullee baatu waan haaraawni si bira gaa sii gale anaa foolooni tokkoffaa yoo fooloo godhatte namicha fooloo goote sun waan haarofni si bira gaa malee ani fooloo irraa geemii tapheetti hin argadhu fooloodhaan naaf hin kafalamu wannumti inni naa godhu tokko inni tokko wanni inni naa godhu yeroo ati barbaadetti uffanni ati barbaaddu si bira gaa kana bichaadha inni guddaan uffata aadaa yoo barbaadde sa'aatii ati barbaaddu sanitti yoo ani gadhiise yoo jaalatte bitachuu dandeecha yoo jibbite moo laayik gootee bira dabarta yoo sa'aatii sanitti hin barbaadde siifi malee anamoodo nama arrabsu ta'ee maal irraa goota arraba barbaacha fooloo godhatta si fayyadu ani kan gurguru uffata aadaati waan si fayyadu waan ta'eef atis Oromoo anis Oromoo dhuguma atis Oromoo anis Oromoo fooloo godhatte si fayyada malee si miidhu sini gale diizaayinii guddaa beekaas keessatti boruutti ati proogiraamii qabda proogiraamii sa'aatii sanitti biyyarraa fiduu hin dandeechu xiyyaarri tikeettii muramee si qofaaf hin dhufu har'a naa hodhina ergi bulii yoo naan jette hirriba dhiisee si hodhee bulee si gale hirriba halkan tokko dhiisee si hodhee bulee boru si ergaa jechuudha biyya kamittuu hin ergamu nama akkanaa kan hin jabeessine maalidha isin Oromummaan keessa maalidha isin Oromoodha godhadhu si fayyada de gammachuun maalidha hin dogongoru abiyyi dogongoree halkan tokkotti miliyoona tokko namni ebbo baankii paaspoortii dogongore ana dogongore ani maaf hin dogongorre kan biyya biheer biheerasabii 82 bulchu mallattanis biheer biheerasabii baankii hoggaa meeqa bara kiyya hoggaa 30 meeqa jiru baankii hoggaati halkan tokkotti
koodii dogongoree koodii sadiin sababni inni hatame dogongora. Anumti barnoota xiqqoo qabu kun yoon dogongore maal na tuqxanii maal jabaadhu naan jettan malee. Malarraa goota jabaadhu sirreessi waan akkana. Badii bakka akkanatti qabdaa kana sirreessi. Kamtu caala? Isini filannoon keessani nama gaggaragalchitanii arrabsu. Inni kun akkana na godhee hattuudha. Inni nama jajjabeessa malee homaa nama hin godhu. Wanni inni si'ates hin jiru kiisii keessanii. Yoo dhugaan namni sun badii ofii fudhachuu baate rakkoo qaba. Maaliif dhuguma hattuudha? Namichi sun immoo sababni inni badii fudhachuu dideef ani yoo badii maalaan qaba jettee ofii of gaafachuu si ilaallata. Gini jecha nani jechaa jiru kana jechuudha. Nama hubate qofatu beeka. Galatoon qaanii gala. Jecha nani dubbachaa jiru kana nama hubatu qofatu beeka. Yoo akka shiroo ibiddi itti baay'attee taatani isin hin galu jechi nani jechaa jiru kun. Dhugaa jiru sinitti. Sini galee namichi badii kiyya narratti argu nama badii ofii ilaalee beekudha. Namni dogongora kiyya adda baasee natti himu nama ofii isaati dursa dogongora ofii adda baafatee beekudha. Yoo nama mataan harkaa bal jedhu wayii ta'e immoo dogongora namaas namatti himu kan ofiis hin beeku jechuudha. Waltas mammaa jirra. Mee lakkoofsa tokko tokko warri walii galaa jirraa jettan. Dubbiin ati jechaa jirtu kun sirriidha. Warri jettani nuu galaa jira warri jettan lakkoofsa tokko tuqaame. Moo kan nan dhiisa maal godhan lafaa oolu. Maal godhan lafaa oolama. ሲበላ እንደዚህ ያደርገኛል የሚታማ ኮሜዲ ረንጅሩ ዱቢ ሲሪየስ ዳኩ ዋይ ኦሮሙማ ተማ ዱቢ ani oromoodha jette of falaxee of gad buuste ol of baasoo don ta'in tokkofa nama oromummaa ofii qabatee tarkaanfatu hamma itti mul'atte nama oromummaa ofii qabatee tarkaanfachuuf yaalu akka tarkaanfatu godh jabaadhu tarkaanfadhu jedhiin malee zim jettee laalteetuma yoon jabeessin yoo fooloon godhatin lafarra dhuftee jabaadhu naan hin jettu bara kana manuma teechutti jabaadhu naan jetta mitire manuma kee teechee jabaadhu naan jetta bara nda'u teknooloojiin tole walitti dhufanii akka warra durii sanii walitti dhufanii karaa sa'aatii guyyaa 3 guyyaa 2 deemanii walitti dhufan ammoo jabaadhu fooloo gootaa jabaadhu jettee komantii na barreessitan nan jabaadhu kanu kana achi wanni isin nu godhaa jenne tokko jiru maaliif mee mana kana keessa laala rabbi jedhati uffata tokkochan argitu uffata bira wala amara dhuga uffatuma moolii keessa jiru uffata tokko argitu bituu wallaala